Mallattooleen na duubatti argitan tun hundaa notifikashiiniidha yookaan beeksisoota jawwaala gara gubbaatiin namatti gayyaa'u. Beeksisoota jawwaala gara gubbaatiin namatti gayyaa'u kan isin hin feene kan isin guma hin qabne maal haa goonu akkamiin ofirraa cufna kan jedhu waliin ilaalla. Hordoftoota keenya kabajamoo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee obboleeyyatti yaa warreen amantii biraa hordoftan. Viidiyoo tana hogguu dhageeffattan akka irraa fayyadamtan abdiidhaan qaba. Kanaafuu faayila kiyya gara gubbaa ho'ataa gadaa orootuu sabiskiraayib yoon isinitti tole godhaa. Yoon isinitti tolu baate garuu dirqamaa miti. Wal jajjabeessuun wal maddii haa dhaabbannu. Notifikashinii inni kun bilbila keenya gara gubbaatiin kanuma gayyaa'ee nu diraroo haan nuti ofirraa qabnu. Isa kana viidiyoo tana gara hamma xumuraatti hogguu dhageeffatte akkamitti ofirraa gonkumaa inni sitti hin dhufne ofirraa itti ugguruu dandeessu. Kanaaf viidiyoo tana hamma xumuraatti dhageeffadhu irraa fayyadamaa taata. Atis amma hundi keenyaa hoo viidiyoo tana hamma xumuraa laaluuf gara barnootaa. Yeroo gara barnootaa seennu hordoftoonni tiyya kabajamoo viidiyoo tana hogguu qopheessinu waan garagaraaf bireechinee akka namaa galatti hogguu dhiyeessinu itti ifaanyeeti waan ta'eef isinis mallattoo sabiskiraayib jettu kana tuquudhaan wal maddii dhaabbannu isinin jechuudhaan barbaada. Mee gara barnootaatti hogguu seennu akkamiin ofirraa hin hafne settingii keessa seennee settinguma jawwaala keenya keessa seennee isa jarreen kana hunda ofirraa cufuu dandeenya. Settingii erga seennee booda jawwaala hedduu keessatti aappistee jettu sanaa dhufaa. Anammatti asirratti wal dhabe jawwaali settingoonni jawwaala wal dhaba aappi manaajimentii jette ammatiyya. Kanuma alatti immoo kiyyaa notifikashinii matumattuu qaba akka settingiitti naaf fidee matumattuu qaba. Ammoo warreen kana notifikashinii gara gubbaatti akkasitti hin qabneef maal gootanis aappi manaajimentii aappis ka jiru kanarratti ni dhooyina. Achi booda aappii tajjettu aappi settingii tanarratti barbaanne ni dhooyina. Lammaffaa irratti mul'atu tana dhooyne warra as keessa jiru kana notifikashinii warra qaban asiin firraa haquu dandeenya. Notifikashinii qabu kana haasa'ennu amma aappii kana ni argitan jeetii yaada. Amma banaadha jira fayyadatti banaadha jira. Mee notifikashinii inni gara gubbaatiin natti fidu jawwaala mataa gubbaa gata harkisee isin garsiisa. Jawwaala mataa gubbaa irraa gata harkisu walumaanuu ni beekna jee yaada. Akkana ni argitan ammaan tana aappiin kun mataa isaatiif waan achi cufamee hin jirreef notifikashinii asitti natti fidee jira jechuudha. Amma isa kana akkamiin ni cufnee ilaalla. Lamada ni jira moo hin jiru mataa gubbaa gata harkifnee yoo laalle amma notifikashiniin isa sanii yookaan beeksisni akkanumatti natti gagguuru kan ofirraa quban qabnu sun hin jiru. Hameetu hafe takka jawwaala guutamee yookaan settingii xiqqoo tanaatu natti hafe malee kun irraa haqamee jira jechuudha hordoftoota iyya. Isa kana hundaa'uu firraa cuccufuudhaan akka notifikashiniin mata gubbaadhaa isinitti dhuftee isin hin jenne godhuu dandeessan. Intarneeta kanneen akka biroozeroota garaagaraa haamee inni kun amma isa kana keessumaa viitimeetiin akkaan waan namatti qoshaash garaagaraa namatti gagguururraa inni isa tokko biroozerri kun kanneen lamaan akkanumatti notifikashinoota garaagaraa haan ati firraa quban qabne akkanumatti itti gayyaasuudhaan beekamu. Isa kana firraa ni cufna. Amma ni argitanii kan amma akkanatti jiru kana hundisaatu of goone akkanaatti akka Instagram amma godhee jiru kanatti of isa hunda firraa of goona maal bu'aa waan nuun qabneef jecha. Kaan isin beeksifni akka isiniif dhufuu hayyama gootaniif waan hin ta'in jarreen kana hunda isaanii firraa cuccufnaa jechuudha. Amma jara kan hunda kan isinitti tolu yooniif taate malee kan mallattoo notifikashinii akka isiniif fidu jaalattan waan hin ta'in hunda isaatu firraa cufnaa jechuudha. Amma akkatti notifikashiniin kamiyyuu nutti hin bu'u warreen nuti hayyama kenninee fi dhiibnee kanneen akka feesbuukaa, telegiraamaa fi jiimeelii, zoom warra kana malee anamma natti hin bu'u jechuudha. Mallattoo mataa gubbaa tana sanatti akka dhufte waliin deemnee ilaallame. App settingii seennee anamma notifikashiniidhaan seenne app settingii irratti deebinee amma isin asirratti isinii dhufaa mungkin notifikashiniin kun isinii dhufuu dhabuun mala asirratti immoo app jettan irratti erga dhooytanii notifikashinii achi keessa barbaaddan.
Erga asirratti dhooyne booda appisitiin kite jettu tan lammaffaa irratti argamu sana asirratti dhooyne ilaalla. Mallattoo notifiikeeshinii tan gara gubbaa amma jawwaala kiyya gubbaarra jirtu tana isa kanaa jechuudha. Kan amma notifiikeeshinii isaa of godheetiin jira. MB 245 qabatee jiru kana inni lachuutu tokkuma asirratti dhooyne reefu gara gubbaatti ni mul'ata. Amma hin jiru. Wanni jiraata akka ittiin waraabbii sagalee nuti waraabu jiru sana qofaatu mul'ata malee jawwaalli kiyya yookaan moobaayiliin kiyya gara gubbaatiin hogguu dura waaqayyaa sun hundi isaatu dhaabee jira hin jiru jechuudha. Hordoftoota biyya kabajamoo barnoota arraan tanaa kanarraa akka waa barattan abdiidhaan qaba. Kanaafuu barnoonni keenya har'aa asirra raawwata. Barnoota biraatti walitti deebinutti nagayaan naaf tura.